Egaa gooftaadhaan kanneen boqotan eebbifamoodha. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti qondaalli Phaaphaasii kutaa lallaba Iluu Abbaa Booraa eebbifamoo Abbaa Mikaa'el dadhabbii addunyaa kanarraa boqotan. Eebbifamoo Abuna Mikaa'el abbaa isaanii Waldaa Amlaak Hundee fi harmee isaanii Balaayinesh irraa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Naawucaalee ganda Bachoo iddoo Dasee jedhamutti bara 1960tti dhalatan. Abbaan kun ijoollummaa isaanii irraa qabanii barnoota amantaa isaan baratan keessaa muraasa kaasuuf sirna dubbisa Gi'eezii, galata Maariyaamii, Diggwaa fi Tsooma Diggwaa, faarfannaa fi mawaasi'eet, sorgoo fi sokkoo, kabaja ayyaanaa, hiika kitaaba qulqulluu. Eebbifamoo Abuna Mikaa'el diyaaqonummaa Kawaala Dabra Tsigeetti, manaksummaa Kawaala Guddicha Dabra Libaanoositti bakka ijoollummaa isaanii qabaniitti barachaa turanii akkasumas barsiisaa turan. Amajjii 9 bara 2014 filannoo episkooposummaa ta'een qondaala Phaaphaasii kutaa lallaba Iluu Abbaa Booraa ta'anii muudaman. Eebbifamoon Abuna Mikaa'el ija mana kiristaanaa gonfoo kabaja keenyaa goota Kawaalaa abbaa dhugaa hayyuu kitaabaa burqaa ogummaa dhugaa ba'aa wangeelaa fakkeenya Kiristoos turan. Haa ta'u malee dhukkuba isaanirra buleen yaalamaa turanii amajjii 9 bara 2014 lubbuun isaanii jiruu addunyaa kanarraa boqotte. Sirni awwaalcha isaanii ibsa Sinodoosiin kennamu irratti hundaa'e kan gaggeeffamu ta'a. Eebbi abbaa keenyaa nurraa bula.